seenaa baraa isa lammataa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irra isa jiruun isiniif dubbisa. Seenaa baraa isa lammataa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 akkas jedha. Yaa ijoollee koo isin fuula isaa dura dhaabbattanii akka isaaf hojjettaniif ixaanas fuula isaa duratti akka aarsitaniif hojjettoota isaa akka taataniif Waaqayyo isin fo'ateeraatii hin dagatinaa jedha. Mee gabaabsin kadhadha. Abbaa gaarii michuu dhugaa Waaqa bara baraa mootii moototaa goota goototaa ilma Waaqayyoo Yesuus galanni guddaan ulfinni guddaan bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Waan nu jaallatteef kan kee waan nu godhatteef ayyaana kee waan nu baay'isteef waan nu fo'atteef waan adda nu baafatteef maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amma dubbii kee dubbachuufan jira. Abbaa koo ayyaanan ittiin dubbadhu naaf baay'ise. Dhoksaa dubbii kee hiikee dhaloota kanatti akkan agarsiisu. Inni ani dubbadhu kun immoo jireenya dhaloota kanaa akka haaressu sammuu isaanii laphee isaanii akka haaressu maqaa gooftaatiin ati isaan gargaari. Humni badii ergamni dukkanaa kaayyoo isaaf karoora isaa fashaleessutti bobbaanee jirra waan ta'eef haaree kiyyoo isaa kan kiyyeessu xiyya isaa kan darbatu humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Dubbiin dubbadhu kanaan dhaloonni haala keessa jiran keessaa butamanii haa ba'an. Hadammaqanis. Ameen maqaa Yesuusiin. Haaleluyyaa. Egaa mata duree akkas jedhu irratti dubbadha. Mata duree kana kan hin fudhadhee kutaa kanaa fi akkasumas Qorontos jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 58 irra bakka jiru irraa hin fudhadhee kutaadhuma lamman kana duwwaa irratti xiyyeeffadheen mata duree kana irratti ergaa laphee koora jiru isiniin ga'a. Irraan deebi'ee dubbisa lakkoofsa 11. Yaa ijoollee koo isin fuula isaa dura dhaabbattanii akka isaaf ergamtaniif ixaanas fuula isaa duratti akka aarsitaniif hojjettoota isaa akka taataniif Waaqayyo isin fo'ateeraa hin dagatinaa kan jedhudha. Waaqayyo isin fo'ateeraa hin dagatinaa jedheen dubbadha. Waaqayyo maal godheera? Isin fo'ateeraa hin dagatinaa. Mee akkas jedhaa? Waaqayyo na fo'ateera jedhame. Haaleluyyaa. Waaqayyo na fo'ateera hin dagadhu hin wallaalu. Akkas jechuun baay'ee gaariidha. Egaan kutaa kanatti yaa ijoollee koo jedhee kan dubbatu mootii tokkodha. Mootii Hizqiyaas jedhamu. Mootii Hizqiyaas jedhamu. Mootiin kun Israa'eliin bulchuudhaaf mootii muudameedha. Luba miti. Gaggeessaa waldaa kiristaanaa ta'ee kan muudame otoo hin taane mootii biyya Israa'el. Israa'el immoo saba Waaqa beekudha. Namni kun bara mootii ta'ee jiraatu keessatti yaada Waaqayyoo akeeka Waaqayyoo nama raawwatee Waaqayyoon nama gammachiise hojii mootummaa biyya lafaa qofa otoo hin taane hojii siyaasaa qofa otoo hin taane hojii mana Waaqayyoo dhimmee kan hojjete dhaloota dammaqsaa kan turedha. Lakkoofsa 2 irraa yoo ilaaltan Hizqiyaas akkuma Daawit abaabilii isaatti waan ija Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e hundumaa hin hojjete. Inni mo'ee waggaa tokkoffaa isaatti waggichattis ji'a isa duraatti balbaloota mana qulqullummaa banee deebisee hin haaresse. Yeroo itti balballi mana qulqullummaa cufametti namni kun dhufee balbala mana qulqullummaa hin bane. Isa dura mootonni jalloo, mootonni mata jabeeyyii dhufanii chaalenjii gurguddaa uumanii mootonni ormaa ka'anii mana qulqullummaa irraan dhiibbaa guddaa yeroo itti godhanitti inni garuu ka'ee hin haaresse jedha. Kana booddee immoo luboota fi leewwota waamsisee gara ba'a biiftuu oobdii manichaa keessatti akka walitti qabamaniin godhe. Yommus inni isaanitti dubbate yaa warra leewwotaa mee anaaf dhaga'aa isin amma of qulqulleessatii mana Waaqayyoo isa kan Waaqayyoo gooftaa abboota keessanii qulleessaa. Arkitanii mootii biyya bulchutu mootii siyaasaa biyyaa gaggeessitu luboota mana Waaqayyoo warra hojii Waaqayyoof adda baafaman warra dirree tajaajilaa irratti Waaqayyo isaan bobbaafate garuu yeroodhaaf dirree tajaajilaa irra warra hin jirre mana qulqullummaa keessa warra hin jirre mana qulqullummaa irraa fagaatanii hojii isaanii isa idilee isa ijoo irraa fagaatanii karaa isaanii irra warra jiran luboota warreen jedhaman walitti waameetu in waamsise jedha gara ba'a biiftuuti oobdii manichaa keessatti akka walitti qabaman godhe. Yommus akkas isaan jedhe yaa warra leewwotaa mee anaaf dhagaa isin of qulleessaa warra koo qullaa'ee koottaa of qulleessaa jedhee moototatti himuu danda'u. Yaa mootota, yaa bulchitoota, yaa sabaa of qulleessaa gara Waaqayyootti koottaa jedhanii warra labsuu danda'an warra labsuun isaanirra jiraatu warra mootota warra lubootaatti deebisee mootiin of qulleessati mana Waaqayyoo qulleessaa of qulleessati namni of hin qulleessine mana Waaqayyoo hin qulleessine jedhaadhuma jedhaa gadi bu'ee egaa yaa ijoollee koo jedhe yaa ijoollee koo kan jedhu luboota kanaan leewwota kanaa saba warra Israa'el gaggeessitoota jiran
akka abbaatti of ilaalee yaa ijoollee kun eenyu Hisqiyaas kun. Waaw Waaqayyo isaa eebbisu. Warra akkanatti dhaloota dammaqsu. Warra akkanatti ulfina Waaqayyootiif tajaajiltootas hojjettoota mana Waaqayyoos dammaqsu Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Yaa ijoollee koo miira abbummaatu itti dhaga'ama. Isin fuula isaa dura dhaabbattanii akka isaaf ergamtaniif maal gootaniif ergamtaniif ixaanas fuula isaa duratti akka aarsitaniif hojjettoota isaa akka taataniif Waaqayyo isin fo'ateera hin dagatina. Hojii keessan ijoo hin dagatina. Waamicha keessan ijoo hin dagatina. Akka waamamtan akka fo'amtan hin dagatina. Alaarmii guddaa alaarmii guddaa gurra isaanii irratti yisiisaa jira jechuudha. Sagalee wayiin dhaga'amaa dubbii koo jalaan. Akka kan akka amma sagalee dhaggeeffadhaa. Diriiliidha jechuudha. Diriiliitu waa huraa jedha jechuudha. Yeroo kan namoonni mana keessa jiran yeroo sagalee kan dhagan namoonni naannoo koo jiran miirri isaanii hin dammaqaa kan rafuun utaalee ka'aa namni hundumtuu xiyyeeffannoo itti kenna. Diriiliitu maal godhaa jira waan ta'eef wanta girgiddaa huraa jira waan ta'eef sagalee dhageessa jechuudha. Akkuma kana dhageessanii sagalee kana dhagaa namni hin rafu hin dammaqa jechuudha. Ana biratti amma lafan sochoosa jechuudha. Ana amma gamoo sadaffaarran jiraadhaa gamoo lammaffaarra hojii kan hojjetu jechuudha. Akkuma kana yeroo itti of gatanii ciisanitti, yeroo itti of gatanii taa'anitti, yeroo yaada Waaqayyoo fi waamicha isaanii dagatanitti alaarmii guddaa gurra isaaniitti yeroo inni rukutu sagalee guddaa yeroo isaan dhageessu yaa ijoollee koo jedhe isin fuula isaa duratti dhaabbattanii akka isaaf ergamtaniif ixaanas fuula isaa duratti akka aarsitaniif hojjettoota isaa akka taataniif Waaqayyo isin fo'ateera hin dagatina. Akeekkachiisa guddaa jechuudha. Isinittan hima kaleessa hojii mana Waaqayyootiif hojii mana qulqullummaatiif kan waamaman mana qulqullummaa keessa kan hojjetan luboota warra jedhamanidha. Luboonni kun warra hojii addaatiif adda baafaman warra fo'amanidha. Cubbuu namootaa baatanii mana qulqullummaatti kan dhiyaatan fuula Waaqayyootti kan dhiyaatan mana qulqullummaa keetti ixaana kan aarsan. Ixaanni mallattoo aarsaati, mallattoo waaqeffannaati, mallattoo galataati, mallattoo Waaqayyoof kabaja kennuuti. Isaaf ergamuun immoo yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo, ergaa Waaqayyoo dhalootaan ga'uudha. Lubootatu godhachuudha. Arda'oo luboonni sun eenyu yoo jettan anaaf isin warri gooftaa Yesuus Kiristoos amanee lammata dhalate hundi luba. Ani luba jedhimee bara dhumaatti bara kakuu moofatti namoota qubaan lakkaa'amanidha luboota kan jedhaman. Bara kakuu haaraa garuu karaa Kiristoos Yesuus namni hundumtuu luba kakuu haaraa keessatti kan dubbifachuu hin dandeessu. Hundi keenya luboota warri jedhaman bara kakuu haaraatti warra tajaajiltoota yeroo guutuu ta'an qeesii yookaan luba. Paastarii hojjetaa wangeelaa barsiisaa yookaan faarfataa jedhamu qofa miti. Isaan addatti yeroo isaanii guutuudhaan order warreen ta'an waamichi addaa warra isaan qaqqabeedha. Garuu luboota kan jedhaman luboota mana Waaqayyoo Phexros lammaffaa boqonnaa 2:9 natti fakkaata. Luboota mana qulqullummaa Waaqayyoo hojjettoota mana Waaqayyoo akka taanu Waaqayyo akka nu fo'ate maal akka goonu namoota dukkana keessaa gara ifaatti akka baafnu luboota mana qulqullummaa taanee akka muudamnu nuti hundumtuu luboota akka taane kutaa sana irratti hin dubbata jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu luboota kaleessa isaan jedhe egaa har'an isin jedha Waaqayyo isin fo'ateera hin dagatinaa. Eessaa isin fo'ate? Maal akka gootaniif isin fo'ate? Isinitti agarsiisa. Tokkoffaanii Waaqayyo dukkana keessaa du'a bara baraa keessaa badiisa bara baraa keessaa Waraabajii Glooriyaa Danamasiyaa. Mee kutaa sana isiniifan dubbisa. Eessaa fo'amne? Maal akka goonuuf fo'amne? Haaleluyyaa. I think isa jalqabaati natti fakkaata. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:9. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa'aadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waameera jedha. Isin takkaa saba Waaqayyoo hin turre amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan amma garuu araara isaa argattanii turre. Maal jedha? Isin garuu qomoo fo'amaa luboota mana mootummaatidha. Eenyu warra amane warra lammata dhalatee jechuudha. Isin luboota maaliif fo'amtan? Maaliif Waaqayyo isin fo'ate? Kaayyoon Waaqayyo fo'ateef kunoo asirra kaa'ee jira. Hojii isaa isa jajamaa akka labsitan dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti Waaqayyo isin waame. Hojii isaa isa jajamaa.
gaarummaa waaqayyo akka labsan. Egaa isin dukkana keessaa waamamtan, cubbuu keessaa waamamtan, garbummaa keessaa waamamtan, biyya lafaa keessaa waamamtan, qoccolloo keessaa, hammina keessaa, badiisa bara baraa keessaa waamamtan. Maaliif? Tokkoffaan jireenya akka argattaniif, mucaa waaqayyo akka taataniif, dhaaltuu mootummaa waaqayyo akka taataniif waamamtaniif. So akka mucaa waaqayyo taataniif waamamtan hin dagatina. Mootummaa waaqayyo dhaaluudhaaf akka waamamtan hin dagatina. Qulqulluu ta'uudhaaf akka waamamtan, nama mudaa hin qabne ta'uudhaaf akka waamamtan. Jireenya bara baraa keessa bara baraan aara galfiidhaan waaqayyo wajjin akka jiraattaniif akka waamamtan hin dagatina. Tokko warri amane martinuu du'a keessa, dukkana keessa, badiisa keessa, cubbuu keessa, qulqullummaatti, jireenyatti, nagaatti, gammachuutti waamameera. Lammaffaa irratti waamichi kun waamicha tajaajilaati. Akka isaaf hojjettan jedha. Akka isaaf hojjettan jedha. Kutaan jalqaba isiniif dubbise seenaa baraa keessatti jechuudha. Boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti. Asitti immoo waaqayyo hojii isaa isa dinqisiisa akka jajan akka labsitaniif akka dubbattaniif isin waama. Namoota dukkana keessaa akka gara ifaatti waamnu. Mootummaa Kiristoos akka labsinu. Wangeela Kiristoos akka labsinu. Yesuus gooftaadha akka jedhu. Afaan keenya saaqqannee karaan dhugaan jireenyi Kiristoos akka ta'e akka labsinu namoota gara waaqayyotti akka waamnu. Warra dhufan immoo akka barsiisnu bartuu Kiristoos akka goonu duuka buutuu Kiristoos dhugaa akka goonu waaman. Kana gochuuf kan waamame luba miti. Yookaan tajaajilaa yeroo guutuu isa qeesii jennu paastarii sana miti. Hojjetaa wangeelaa miti. Warri lammata dhalate hundi waamameera. Ammati biyya barbaadde jiraadhu, Awurooppaa jiraadhu, Ameerikaa jiraadhu, biyya Arabaa jiraadhu, ardii Eeshiyaa biyyoota barbaadde Itoophiyaa jiraadhu, lafa kamiyyuu jiraadhu. Lammata dhalattee taanan hojii waaqayyooti waamamteetta. Anoo tajaajilaa miti jedhu yeroo tokko tokko. Ani tajaajilaa miti. Ani tajaajilaa miti. Dhugaa kiristaanummaan sii galeera taanan ati tajaajilaadha, ati tajaajiltuudha. Tajaajilummaa tajaajilaa ta'uun yeroo ofii guutuu kennanii yeroo hundumaa taayitilii yookaan poozishinii yookaan muudama kan luba yookaan qeesii paasterii wangeelaawii jedhamu miti. Inni waamicha addaati. Yeroo kamiyyuu gaarummaa waaqayyoo akka labsan. Sababni dukkana keessaa ifatti baafamtaniif waa sadii akka hojjetan. Tokkoffaan Kiristoosin akka jajjan, akka ixaana isaaf aarsitan jedhama. Akka isa ixaana aarsachuun akka isa waaqessitan, akka ulfina isaaf kennitan, akka isaaf sagaddaniif waamamtan. Inni lammaffaan Yesuus gooftaadha. Karaan dhugaan jireenya Kiristoos jettanii akka waamamtan. Inni sadaffaan warra dhufan kana ayyaana waaqayyoo isin keessa kaa'e. Namni tokko haa xiqqatu kennaa tokko qaba. Namni lammata dhalate kennaa tokkoof isaa ol qaba. Kennaan kun kan isiniif kennamu ittiin saba waaqayyoo akka tajaajiltan, ittiin waldaa kiristaanaa akka tajaajiltan, ittiin qulqulloota akka tajaajiltan. Kanaaf yeroo hunda sooramuu qofa, nyaachuu qofa kan bartan yeroo keessan gubaa jirtu. Fuula waaqayyootti badhaasni isin argattan, badhaasni isiniif kennamu miseensa waldaa kiristaanaa ta'uu keessan hojii otoo biyya lafaarra jirtan hojjettani. Jireenya bara baraa kan dhaaltan, badhaasa kan argattan, gonfoo kan argattan, ulfina baay'ee kan argattan garuu miseensa waldaa kiristaanaa ta'uu keessanii otoo hin taane hojii biyya lafaarra gaafa jirtan hojjettani. Hojii mootummaa waaqayyoo bal'isuu maaliin beekumsa keessan, ogummaa keessanii, qarshii keessanii deemtanii dubbachuun, sagantaalee garaagaraa qopheessanii labsuudhaan, lallabuudhaan, faarfachuudhaan hojii hafuuraalee garaagaraa hojjechuun akka kennaa keessanitti akka waaqayyo isin dandeessisetti tajaajiluudhaan kan isin waamamtan jechuudha. Kanaaf hojii waaqayyoo hojjechuuf akka waamamtan hin dagatina. Mootummaa waaqayyoo bal'isuuf akka waamamtan hin dagatina. Waaqayyoof dhaabbachuudhaaf, waaqayyoof hojjechuudhaaf, gaarummaa waaqayyoo, arjummaa waaqayyoo, tola waaqayyoo, jaalala waaqayyoo dubbachuudhaaf akka waamtan hin dagatina. Har'a namoonni baay'een kana dagataniitu biyya lafaa keessa jooraa jiru. Namoonni baay'een waamicha isaanii dagataniiru. Abaluutu waamame, abaluun haa dubbatu, abaluutu waamame, abaluun haa hojjetu, waan akkana sarraa eegama, wanta akkana ishiirraa eegama jettanii namoota biraarraa eegdu. Garuu obboloonni keessan baay'een dukkana keessa jiru. Obboleettiin kan kee kan si wajjin dhalatte, haati kee, abbaan kee, firoonni kee, hiriyoonni kee, warri ollaa kee, warri sirraa fagoo, warri hiriyoota sii ta'an, warri wajjin hojjettu, warri kallattiidhaan qaaman beektu, warri karaa miidiyaa hawaasaatiin barte, kan illee ati hin beekne, kan si hin beekne baay'een si eeggatu. Yoo ati wangeela Kiristoos itti himte malee gara Kiristoositti dhufuu hin danda'an. Barri bara dhumaati. Seexantichi humna isaa fixeet hojjetaa jira. Namoonni dukkana keessaa gara ifaatti dhufuutu qabu. Baduu hin qaban. Kana gochuudhaaf ati carraa qabdu itti fayyadamtee hojjechuu. Guyyaa guyyaatti miidiyaa hawaasaa irratti suuraa kee qofa poosti gochaa oolu, kolfaa oolu,
waanuma nama qaanessu wayi yookaan waanuma nama bashannansiisu wayi maxxansaa oolu ta'uu hin guddummaa Yesuus fayyisuu Yesuus dubbachuu danda'uu qabda. Kanaaf waamamte yeroo keetti qixaan fayyadamuu qabda. Yeroo keetti qixaan dhimma ba'uu qabda. Waa'ee Kiristoos addeessitee himuu qabda. Nama amanii amantiitti laafee tokko immoo wangeela barsiisuu qabda. Yoo dandeesse tokko lama jettee hiiktee wangeela barsiisuu illee hin dandeenye yoo ta'e luqqisii kennitee fi ilaamee iddoo akkasii dubbifadhu jedhiin macaafni qulqulluun ofii isaatiin hin dubbata waan ta'eef. Hafuurri qulqulluu nama sana keessa jiru hin ibsaaf waan ta'eef. Kan akka dubbattu. Kan biraa yoo dadhabde ofii keetii lallaba barsiisuu faarfachuu yoo dadhabde lallaba hojjettoonni waaqayyoo lallaban barsiisa ijoollee waaqayyoo barsiisa sheer godhiitii warra aadii kee yookaan fireentii kee jala jiran hin ga'e. Dhugaa dubbachuudhaaf ganamarraa waltajjiin tajaajila tokko irrattis dubbadheera. Amma oobdiin miidiyaa FB irratti gara nama hordoftoota 35,000 ol qaba. Namoota baay'eetu jiru. Kana booddees baay'ataa deemu jechuudha. YouTube irras amma kana jechuu amma kana lakkoofsa baay'inni amma kana ta'u yoo baate amma ta'e tokko jira. Telegram irras jechuudha. Dhugaa isinti dubbachuudhaaf yeroo keenyatti saammachuudhaaf namoota mootummaa dukkanaaf seexana jalaa saama bunnii baasuudhaaf amma waaqayyoon na gargaare. Carraan argadhe hundumattuu jalqaba irrattis dubbadhe barreeffamaan audioodhaan viidiyoodhaan baay'een invest godhaa jira jechuudha. Yeroon kana godhu waan baay'ee gochuu hin danda'a. Waan baay'ee akka nama kamii tiyooloojii barsiisee kireeditiidhaan argachuu hin danda'a. Barnoota koo baradhe maastersii kootiin seekulaariidha waan ta'eef waajjira mootummaa NGO garaa garaatti qacaramuun qarshii guddaa fiduun hin danda'ama biizineesii hojjechuudhaan sababni isaa tajaajilaan hojiin hojjetu namni jedhe hin jiru waan ta'eef. Karaa garaa garaatiin konfiraansii lafarratti affeeramuudhaan baqa waan garuu kallattii kanaan hojiin baay'een hin hojjetamne. Kallattii kanaan hojiin baay'een hin hojjetamne waan ta'eef ergamni dukkana waan baay'ee godhaa jira waan ta'eef amma waaqayyoon na gargaare barumsa lallaba laayiviidhaanis viidiyoo waraabdhaan ediit gochuudhaan dhamaanee yerootti isiniif kunoo warri beela hafuuraa qabdan warri dheebuu hafuuraa qabdan kadhachuu barbaadan nama isiniif kadhatu barbaadee nama isiniif kadhatu kan dhabdan sagalee ergaa kan dhabdan kunoo itti fayyadamaa inni ergaa bilcheessinee yeroo kennin namoota baay'ee keessaa namoota muraasa FB irratti 2, 3, 4, 5 yoo ilaaledha. 10,000 sanaa keessa. Innuyyuu warra nu jala jiru qofa miti sheer ta'e qaqqaba. YouTube irratti kan isin ajaa'ibu namni 200 yookaan 300 sagantaa bashannansiisaa addaa yoo ta'e gari 1,000 ta'u 2,000 ilaaluu danda'a. Sheemidha. Telegram irrattis akkasi. Dhangaan jireenyaa qophaa'ee, dubbiin humna qabu qophaa'ee, sagaleen humna qabu qophaa'ee. Hin dhaggeeffanne ittiin hin fayyinu. Kan nama dhibu dhaggeeffachuu iyyuu miti ani fayyeera ani bilisa ba'eera yoo jennu namoota dukkana keessa jiran danuutu jira. Sheer goonellee hiriyoota keenya hin geenye. Karaan itti wangeela lallabnu yoo waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isee yoo waaqayyo kennaa isaa nuuf kennee beekumsa isaa nuuf kenne dubbii waaqayyo cabsinee dubbachuu barsiisu. Sanan goonu yoo ta'e ergaa qulqulloota tajaajiltoonni waaqayyo qopheessan duukaa buunee sheer goonee namootaan gochuu biyaansi nama gooftaa hin beeknetu nu jala jirata. Namni tokko wangeela sana dhaga'ee yoo fayyi lubbuun bitaa ishii gale lubbuun jireenyi tulfaate lubbuun jiruu tulfaate lubbuun du'a naa wayya jechaa jirtu lubbuun gooftarraa deebi'uudhaaf jirtu tokko sagalee sana dhageessee yoo ittiin fayyite tajaajila sana keessaas qooda fudhatanii jechuudha. Waltajjira dhaabbatanii haleluuyaa jechuu qofa miti. Qarshii ofiitiin tajaajila yeroo fi kennanii deemanii labsuun tajaajila jilbeeffatanii kadhachuun mootummaa waaqayyootiif jilbeeffatanii kadhachuun tajaajila. Tajaajilli tajaajilame sun immoo dhaloota biraa bira akka ga'u gochuun teeknikaalii ogummaa qabanii dandeettii qaban garaa garaatiin qindeessanii waan mootummaa waaqayyootiif ta'u gochuun tajaajila jechuudha. Kanaaf obboloota koo warri kennaalee garaa garaa qabdan waltajjii irratti waa'ee Kiristoos labsaa. Warri kaan jilbeeffadhaa kadhadhaa waaqayyo lubbuu akka oolchu dukkana keessaa gara ifaatti lubbuun akka dhuftu. Warri faarfattan faarfadhaa. Warri walaloodhaaf kennaa qabdan walaloon hojjedhaa. Warri diraamaa hojjechuu aartii irratti ogummaaf dandeettii qabdan aartii sana wangeela labsaa. Hin ciisinaa yeroo hin ceefamu amma miti. Warri kana gochuu hin dandeenyes warri qarshii qabdan qarshii keessa hin hojjedhaa. Kana gochuu warri hin dandeenye tajaajila hojjettoonni waaqayyoo biyya keessa biyya alaa namoota kamiyyuu haa ta'an ergaa qulqulluu qajeelaa wangeela irraa dabarsan fuudhate hiriyoota keessan hin ga'a. Mee obboleetti kun yeroo hunda waan kolfitu waan ishii bashannansiisu itti kennuun mee har'a kana dhaggeeffadhu daraa sinaffeera. Toonsi bira jiraadhee buna danfisee si obaasa. Toonsi bira jiraadhee kaaffeen si geessa. Toonsi bira jiraadhee waan tokkoon si godha. Garuu sirraa fagoon jira. Si nyaachisuu si obaasuu dadhabullee waan si gochuu danda'u tokkotu jira. Ergaa kanatu natti tole. Ergaa kanatu dubbii of keessaa dubbii midhaan qabu of keessaa qaba. Mee naa dhaggeeffadhu sheer godhe. Haa dhaggeeffatu ittiin fayyiti. Kana amantee yoo taate itti jajjabaatti gooftatti.
Kan nama yoo ta'e otumas jibbuu yoo si jaallatate yoo hiriyaa kee taate si dhaggeeffatti har'a yoo tole jettee amanuu baatte illee tole jedhee yoo amanuu baatte illee sagaleen sun oolee bulee laphee nama sanaa nyaataa boriftaan gara gooftatti fida jechuudha. Kanaaf obboloota koo irratti hojjedhaa. Irratti hojjedhaa. Maaliif waamamtan? Hojii Waaqayyoo jechuu waamamtan. Argitanii Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 56, 57, 58 siifan dubbisa. Arfiin du'atti nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisu seera. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuusin Kiristoos mo'icha nuuf kenneef immoo galannaatu. Jaallatamoo obboloota koo egaa otoo hin socho'in jabaadhatii dhaabbadha. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalchisaatii hojjedha. Ilaa xumura irratti itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa itti caalchisaa hojjedha. Maaliif waamamtan isiniin jedheera? Hojii gooftaa hojjechuu waamamtan hin dagatina. Mata dureen koo Waaqayyo isin fo'ateera hin dagatina. Fayyinaaf fo'amtaniitu, hojii isaatiif fo'amtaniitu. Ani tajaajiltuu miti, ani tajaajilaa miti hin jedhina. Hin dagatina. Hojii gooftaan kun yeroo hojjetamu dadhabbii qaba. Dhugaa dubbachuudhaan miidiyaalee hawaasaa kanarratti yeroon akkasitti dhimmee hojjedhu namoonni tokko namuma hojii hin qabne wayii, namuma filannoo hin qabne wayii yookaan immoo nama miidiyaa hawaasaarra taa'u suusiin qabu wayii, onlaayinii irra taa'u suusiin itti ta'e wayiitti kan lakkaa'an jiru. Kan isaanii akka gowwaatti na lakkaa'u. Kana qabu sana qabu kana gochuu otoo danda'u naayii miidiyaa hawaasaarra waan an hojjetaa jiru ittiin fakkaatu baay'ee isaaniitti. Ani garuu baay'ee kan natti tolu waggaa 16 gara 17 yeroo koo guutuu kennee daa'imman kootti kaasee tajaajileera. Baadiyyaan magaalaa deemira. Ol fiigee gadi fiigee carraan argadee baay'eetti hojjedhee gammachuun qaba. Hojiin hanga ammaatti ergan hojii gooftaa hojjechuudha jalqabee hojjedhe. Caalatti garuu waggaa 3 rafan kana keessatti miidiyaa hawaasaarratti hojjechuu ergan jalqabee lubbuun buufadhe. Lubbuun tajaajila kootiin gooftaa Yesuus hin fudhatan. Lubbuun gooftarraa deebite kan qalbii jijjiirrattee deebite. Lubbuun amantiitti dadhabde kan jabaatte. Dhoksaa dubbii Waaqayyoo isaaniif galee baay'ee kan isin dhibu isan bira ga'ee lallabuu otoo hin taane lallaba koo barsiisa koo dhaggeeffatanii halkanillee riba keessa kan Waaqayyo isaan fayyise danuu jira. Guyyaa kaleessaa konfiraansiidhuma keessatti kan hirmaattu keessaa obboleettiin tokko dhuftee dhugaa naa baatetti. Yeroo darbe kee dhukkuba koronaan qabameen ture. Baay'een dhukkubsadhe. Muddama hamaa keessa hin jiratu. Cinqii guddaa keessa ture. Kanaan otoo hin jiruun galgala nan ciise jirtu mana dhukkubu. Halkan dhuftanii harkanarra keessanii naa kadhattan jedhe. Amiin jedheen fudhadhe. Bariitu dhukkubni kun irraa ba'ee ergasii koronaarraan fayyite. Amma ani dhaqee ittiin dubbanne dhaqee harka korraan keenya garuu yeroo gara biraa isaan amantiidhaan kadhadhu in hordofti turte in ilaalti turte amantiidhaan isaan lallabu amantiidhaan isaan kadhadhu sagalee isaan dhaggeeffate turte. Ishiin hafuuraan egaa irriba keessa sun gaafatti dhufu amantiidhaan keessoo ishiitiin ameen jedhataa turte hafuurri qulqullummoo ana fakkaatee dhaqee ishii fayyise jechuudha. Argitanii lafan hin jirretti illee ana qofa otoo hin taane tajaajiltoonni namoota Waaqayyoo baay'eetiin akkasitti hojiin hojjetama jechuudha. Hamma kana humna qaba jechuudha. Namoonni abjuu keessan sagantaa keessan otoo hin jibbuu bira darbu gaafa tokko argeen bira darbe lama argeen bira har'a maafi itti goreen dhaggeeffadheen laphee koo cabsee kakuu nissaa galuun barbaadanaaf kadhadhaa kan jedhan danuudha. Lubbuu namoota baay'ee. Kanaaf gammachuu guddaan qaba. Kun otoo ta'ee jiru garuu yeroo tokko baay'ee natti dhaga'ama. Yeroo dhangaa jireenyaa ciccimaa waan midhaan qabu qopheesse garuu dhaloonni oduu isa abaarse isa wal jibbuu isa abaluun hin kuftee abaluun hin kaatee waan akkasiit akkana ta'ee siyaasa gatii hin qabne wantoota garaa garaatti wal caccabsanii abaarsa yookaan waan hin taaneef yeroo fi kennanii dubbisanii yeroo fi kennanii dhaggeeffatu. Dubbii jireenyaa itti dhimmee kennu dhaloonni baay'een na jala jiru garuu akka lakkoofsa isaaniitti silaatti wal caccabsanii kan dhaggeeffatan namoonni muraasni yuutuubii keenya irraa dhaggeeffachuu feesbuuk irraa sagalee keenya tajaajila keenya dhaggeeffachuu horsiisan maayifan dhamaa dhaloonni kun dheebuu dubbii Waaqayyoon qabu. Maayifan dhamaa akkasitti. Maayifan cinqamaa namni tokkoffaan galata hin qabu. Itti luqqaanee barsiifnaa galatallee namarraa eeggadhee miti. Itti dhaga'anii itti jijjiiramuu ittiin baratanii gooftaan ittiin na fayyise jechuu dhaga'uun barbaada. Dhuga ba'umsa dhaga'uun barbaada. Ittiin jijjiiramanii arguun barbaada. Maal cinqeen jedha yeroo tokko beektu sa'aatii amma kanaa laayivii taa'ee sa'aatii amma kanaa waraabee sa'aatii amma kanaa lallabee ani kan hin lallabu ani kan hin barsiisu hin dadhabne ijoolleen Waaqayyoo kun dubbii Waaqayyoo isa gara jireenyatti nama buutu dhiisanii olola mandaraa dubbii mandaraa qofatti maaliif xiyyeeffannoo kennu? Maaf kolfa qofa? Maaliif waan gatii hin qabne habaqii qofaaf xiyyeeffannoo kennu? Fedhii hin qabani. Maaf yoon dhiisee toora biraa irratti hin hojjedheen jedha. Yeroo tokko immoo deebee maa kan hin hojjedhu anoo isa waamamee fi
Waaqayyoon ilaaleen hojjedha. Gatii kan koo kan kaffaluu Waaqayyoodha. Kanuma keessa baay'ee keessa lubbuun tokko itti fayyuu, lubbuun lama itti fayyuu dandeessi. Lubbuu lama sadii qofa miti immoo dhuga ba'umsa baay'een argadha waan ta'eef baay'een dhaga'uu baatan illee muraasni dhaga'anii itti fayyuun anaaf eebba guddaa. Lubbuun tokko ooluun eebba guddaa. Dadhabbii koo har'aaf immoo Waaqayyo gatii isaa hin kaffala. Dadhabbiin har'a yeroo kootti gubu, dadhabbiin har'a qarshii kootu yeroo tokko tokko daataa amma baay'ee tajaajila intinii koo irratti biyaansi ji'aan waayifaayi qofaaf yookaan daataa qofa birrii 2,100 bakka 2,200dhaan kaffala jechuudha. Sana hundumaa kiisii kiyyaa baasee wantoota garaa garaa invest godheen hojjedha jechuudha. Itti affeeramee miti ispeeshaalii miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo konfiraansii akkanaa dhufnu waaqayyo sinaa eebbisu daataa nuuf kaffaltu gooftanii sinaa eebbisu yeroo konfiraansii tajaajilu an baay'inaan garuu yeroo koo kan hin gubu konfiraansiin darbeen tajaajila baay'inaan garuu miidiyaa hawaasaa irrattidha kan hin gadhiisu jechuudha. Kuni hundumtuu garuu gatii qaba. Egaa sagaleen kun akkana jedha gaafa argitanii itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin taane beekati. Ilaa itti dadhabuun keessan nama biratti gatii dhabuu danda'a. Namni xiyyeeffannoo itti kennuu danda'a. Isa isin dhamaatanii kana namni hiikan taane iyyuu itti kennuu danda'a. Namni mogolee isin buusuu danda'a. Namni isin jalaa qabu, namni isin jalaa owwaachuu. Ilaa hojii Waaqayyoo hojjetaa jirta nama Waaqayyoo. Hiriyaa wajjin wal lolaa jirta miti. Mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf hojii ati hojjetaa jirtu kana anis hojjechuun qaba. Hojii narraa eegamu, dirqama narraa eegamu sirras jira. Isa hojjechuu qaba hojjetaa jirta. Jabaadhu ani immoo siif kan kadhadha. Jabaadhu kunoo siif kadhataan jira. Yookaan immoo kunoo kaardii kana guuttan. Yookaan immoo kunoo mana keetiif maatii keetti akkami jiraatu ijoolleen kee maatiin kee yookaan manni keessa jirtu kan maal fakkaata. Ani immoo kanan godha. Jedhee namni si jabeessu, namni amilee si toru, si kadhataan jira. Kunoo immoo atis dubbii Waaqayyoo kana luqqisii kana dubbifadhuuti itti jajjabaadhu. Yookaan immoo kunoo daataa kana akkasitti guuttadhu, akkasitti kana godhi, sana godhi. Namni jedhu jiraachuu yoo baatellee namarraallee gatii yoo dhabdellee otoo ati dhamaatu namni si hubachuu dhaballee tajaajila kana ergaa itti dabarsu namni baay'een dhaga'ee itti si eebbisu yoo baatellee gatiin kee eenyu biratti gooftaa biratti guddaadha jedha. Ilaa itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalchisanii akka hojjettani jedha. Kanatu na boonsa jechuudha. Dadhabbiin keenya gooftaa biratti gatii qaba. Kanaaf addaan kutuu hin qabnu. Namni nu qeeqee, namni nu jalaa qabee, namni nu hordofe, namni hordofu yeroo tokko tokko obboloota kan koo tajaajila sheer goota inni illee hordoftoota baay'ees hin qabna namoonnis nu hordofu baay'een keessan karaa miidiyaalee hawaasaa ergaa tajaajila ergaa qabu. Sheer gootanii namni tokko namni lama sin jalaa qabu yoo dide abdiin kutatina. Namatu sin jalaa qabuu dide ta'a. Namni yoo mogolee sin buuse abdiin kutatina. Nu akkasumaan dhamaata. Namni yoo si dhaga'u hin jiru yoo hiriyaan keessa sin jedhin dhaga'ina. Itti dadhabbiin keessan gooftaa biratti gatii guddaa qaba. Nama biratti gatii dhabus gooftaa biratti. Yoo namni sin qeeqee hin dhiphatina. Yoo namni sin jalaa qabuu dide ittiin dhugatina. Yoo namni ittiin deebi'ee sin abaare ittiin dhiphatina. Gatii keessan gooftatu kaffala. Garuu dingata. Lubbuun joonjofte karaa otoo deemtutti gortee yoo dhaggeeffate lubbuun tokko ittiin fayyite garuu isin waan guddaadha. Kanaaf maal akka taatanii Waaqayyo isin fo'ateera hin dagatina. Maal gochuudhaaf fayyinaaf fo'amtaniittu hojii gooftaa akka hojjettaniif. Cimaati hojjedhaa gatii keessa Waaqayyoon kaffala. Warri waaldaa gaggeessitan, warri faarfattan, warri lallabdan, warri kadhattan, warri walaleessitan, warri diraamaa hojjettan, warri qarshii keessa hin tajaajiltan, warri ogummaa keessa hin tajaajiltan dadhabdanillee gatii kaffaltanillee abdiin kotiina gatii keessa Waaqayyotu kaffala. Goonfoo ulfinaatti argachuudhaaf jirtu. Waaqayyo fuulduratti badhaafamuudhaaf jirtu. Lubbuun karaa keessaniin oolte mootummaa Waaqayyoo gaafa argattu gammachuu guddaadha. Kanaaf itti cimaa hojjedhaa. Akkas jedha. Itti cimaati hojjedhaa. Itti jabaadhate hojjedhaa. Itti ciichate hojjedhaa. In ciisinaa ijoollee Waaqayyo. Yeroo hin ciisnu miti. Yeroo namni harka nu rukutee nu rukutuu dhiise jennee namni nu gargaare nu gargaara namni nu jabeessu dhiise jennee itti ciifnu miti. Jabaadhaa hojjedhaa. Yeroo qabdan itti fayyadamaa. Mootummaan dukkana humna isaa fixeet hojjetaa jira. Isin immoo yeroo qabdan itti kennaatu hojjedhaa. Waan barbaadan yoo gootan biyya lafaa guyyaa tokko hin darbiti. Beekumsa biyya lafaatti argamus yoo qarshiin biyya lafaatti argamu qabeenya argamu hin darba. Biyya lafaa darbitu keessatti jireenya hin darbineef hojjedhaa. Mootummaa hin darbineef hojjedhaa. Kana yeroo hin jiru namni hundumtuu tajaajila yeroo guutuu ta'uu qaba jechuu miti. Kan kennameef addatti kan waamame yeroo isaa guutuu kennaa tajaajilu. Garuu hundi keessan tajaajilaaf waamamtaniitu waan ta'eef hojii gooftaa hojjedhaa. Hin gaabbitan. Dhugaan isin ta'e bara koo keessatti wanti na gammachiisu gooftaaf hojjechuu danda'u kooti. Gooftaaf jiraachuu danda'u kooti. Akka nama kamiyyuu nama siyaasaa balaafamaa isaa ta'u yookaan tarii daldala toora daldalaa kanatu naaf hin yaane
Kanarraan kana nama siyaas dubbatee amansiisuu falmee amansiisuu yookaan dirree barsiisuu irratti barnoota seekulaarii haa ta'u kan hafuuraa haa ta'u gaggeessummaa irratti waa qindeessuu irratti kennaa guddaa fi dandeettii guddaa naa kenneera Waaqayyo. Kanaan waan baay'ee gochuu hin danda'a. Garuu wanti Waaqayyoof hojjechuu caala ulfina namaaf kennan jiru ijoollee Waaqayyo. Hin gowwoomina hojii Waaqayyootti ciichaasi. Gowwaa fakkaachuu danda'a. Nama fuulduratti waan gatii hin qabne waan kassarte. Sitti fakkaatu. Phaawulos akka nama gatii hin qabneetti fakkaataa ture. Garuu ciichatti hojjete. Ciichatti hojjedha. Jabaadha. Isatti waamamtanitti cimaa. Waaqayyo biraa gonfoo ulfinaa argattu. Haaleluyyaa. Abbaa koo anas dhaloota kanas gargaari. Ayyaanni kee, humni kee, irreen kee, gargaarsi kee obboloota koof baay'atu. Mana kee keessatti, yaada kee keessatti, akeeka keessatti ijoollee kee cimsiitiidhaan. Isatti waamaman kanatti qabamanii akka jiraatan isaan gargaari. Yeroo qaban akkasumaan kolfaaf qaba qofatti otoo hin taane mootummaa kee irratti sanyii facaasu lubbuu irratti sanyii facaasuudhaan akka dabarsan yoo xiqqaate illee luqqisii macaa qulqulluu iddoo kana dubbifadhu waliif kennu